dur hin jirree fi safuun takkaa biyya keenya keessatti dhalateen beeyne tokko guyyaa kaleessaa dhalateen miidiyaa hawaasaa fi hawaasa biyya keessaa ajab jechisiise. Taateen kun kan ta'ame achuma naannawa Oromiyaa magaalaa Finfinnee keessatti. Taateen kun daa'ima waggaa 15 kan hin geenye manguddoo waggaa 40 isumaayyuu barsiiftuu ofii waliin ciiseen booda quunnamtii akka godhe dubbata. Dubbiin ajab nama jechisiisa. Quunnamuu qofa osoo hin taane ulfeessus dubbata. Inumaayyuu akka viidiyoo san irraa arginetti anatu sitti ulfeesse lakkisii miti ati daa'ima jechuudhaan mormii yeroo kaasantu mul'ate. Kun safuu dhabboo jennee bira dabarfanne. Haa ta'uutii viidiyoon sun akka amma argaa jirutti namoonni gariin piraankidha. Namoonni gariin dubbiin dhugaadha jechuudhaan miidiyaa hawaasaa harkaa fi harkatti walirraa fuudhaa jiranii. Jalqabni taatee kanaa akkas ture. Guyyaa tokko ilmi eessuma kiyyaa du'e jedhe. Ilmi eessuma kiyyaa yeroo du'utti maatiin keenya gara awwaalchaaf naannawa baadiyaatti imalan. Guyyaa baadiyaatti imalan ammana keessa jiraadhurraa ollaa koo kan taate barsiiftuu koo akka na qo'achiiftuuf adaraa itti na kennanii deeman jedha. Erga adaraa itti na kennanii lafti hin dhi'e. Yeroo lafti irribaaf kaane jedhe. Yeroo rafnutti bokkaan cimaa wayii roobuu eegale jedhe. Bokkaan erga roobeen booda gar malee natti qorru. Yeroo natti qorru kanatti an firaasha lafaa iseen siree irra rafaa turte jedhe. Qorra san dandamachuu waan hin dandeenyeef dirqamee algarra bahuuf yaale. Algarra yeroon bahetti iseetti siqee ho'ifachuu eegale jedhe. Yeroo ho'ifadhe kanatti miirri addaa wayii natti dhagahame jechuudhaan dubbata. Miirri addaa erga natti dhagahame ittuma siqaa deeme. Yeroo itti siqaa deemu barsiiftuun isaa kan taate namni waggaa 40 kun isa ofitti buttee of jala seensisuu dubbatti. Yeroo of jala seensiftu kana ishillee miira addaatutti dhagahame fakkaata. Gocha hin taane umrii kan daangessu daa'ima kanaa waliin quunnamtii akka raawwatte dubbata. Quunnamtii san deddeebiidhaan raawwachaa yeroo turanitti dhiheenyatti garuu akka ulfoofte barsiifte. Garuu ulfa kana kan ulfaa'e si'iif miti jette yeroo dubbattu daa'imti waggaa 15 kun lakki ilmoon kun kooti jechuudhaan miidiyaa hawaasaa irratti bahanii. Dubbiin kun hangam dhugaadha hangam dhara kan jedhu immoo viidiyoo kiyya keessatti kan argitan ta'a. Hamma xumura qophii keetiin waliin turaan affeerraa kooti. Akkam jirtu hordoftoota koo, egaan viidiyoon amma sagaleedhaan isiniif dhiyeesse kuni taatee jarri ta'ee jira jedhanii godhaniidha. Garuu dhugaan jiru akka sagalee irraa isiniif hime sanii miti. Maaliif jennaan sagalee irraa kan isiniif dhiyeesse gocha isaan nuuf dhiyeessanidha. Nutti fakkeessanii dhiyeessanidha. Maalinni bara ajaa'ibaa keessa jirra. Qoosaanis gara qaba. Beekamtiin gara qaba. Wanti hundi baqa qaba. Dhugaan jiru maalinni. Akkuma isin argitan namni ani barsiiftuu mucaa kanaati jettu. Namni waggaa 40 yoo xiqqaate isiin waggaa 40 jette. Mucaan immoo waggaa 13 hanga 15 kan hin caalle. Fuudhee jedha qunnamee ni qunnamtii waliin godhee gizee 2-3 qunnamtii waliin goonee jirra jedhanii safuu fixatanii hunkaan sadarkaa Oromootitti miti sadarkaa Itoophiyaa miti sadarkaa Afrikaatittuu safuudha. Daa'imti hanga sanii nama sanii waliin qunnamtii godhe jechuun safuudha. Maaltu ta'ame? Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana feemasii ta'uudhaaf beekamtii beekamaa ta'uudhaaf wanti namni gochaa hin jirre tokko hin jiru. Inni kun nama kadhataa jiru kararratti birrii 10,000 itti kennee viidiyoo irraa qeeffatee birrii ofii fudhatee birrii 100 kennee deema. Kana beekamtii ittiin argatu. Inni kun nama nagaa ciibsee dhukkubsadhee ittiin kadhata. Waan baay'eetu ta'amaa jira jechuudha. Kuni garuu san hundarraan adda waan isin ajaa'iburra. Mee amma isin gaafa jettan mucaan xiqqaan suni maatiin isii biratti gatee mee jara yaada xiqqoo taati. Barsiiftuu sanuu qo'achuudhaaf bira dhaqee gaafa ergasii deebi'ee laftitti natti qorree ifadhee jala seenee achi miira biraa keessa seenne maalii toltan madaa gurbattii sun osoo ta'e fakkeenyuma osoo dhugaa ta'eefu mee maaliif tolta hin fakkaata. Isumaayyuu immoo ilmoo kiyya viidiyoo isaa guutuu isin maxxansuu hin danda'u koopiraayitii waan qabuuf jecha hanguma tiktook irra deemurra isin haasa'an guutuu isaa hordofeera waan ta'eef dandeessan deemtanii hordofuu dandeessanii. So kanamaaf godhan
Pirankii osoo hin ta'in akka diraamaatiitti fakkeessanii dhugaa fakkeessanii jarri kaan tawwanan jiran dubbiin dhara. Siikalee garuu mootu wantichi wanta safuu biyyattii duudhaa aadaa biyyattii cabsee waan ta'eef adabamuu qaba dhugaa namni akkanaa kun. Ilmoon namoonni biraa maal baratan ijoolleen lafaa dhuftuun xixiqqoon akkasii hin danda'amaa edaa waan jedhu waan keessatti uumamuuf maal baratan safuu guddaadha jechuudha. Namni beekamtiidhaaf amma mucaan sun maal jedhee hawaasa keessa deema. Qaallitti mana agas guddattu sun namitti sunuu maal jettee hawaasa keessa deemte diraamadha jettee namatti dubbatti. Akka dhugaan taane mumkin warri safarsanii beekuu danda'an. Namni akkamitti beekamtii argachuuf feemasii ta'uudhaaf safuu hanga kana qabu maal nama akka kiyyaa dargaggeessa kana wajjin dalayddu. Lakki ati nuuf beekne hin danda'ama diraamallee yoo ta'e faxxarullee yoo ta'e bohaarsullee yoo ta'e kuni bohaarsuu wayituu hin qabu. Waan dubbii ajaa'iba namatti ta'uudha. Dubbiin dharamoo dhugaadha nama jechisiisa. Amma isiin dhugaa nutti fakkeessuuf yaalte mucaan immoo lakki ati daa'imaa kanaan toltu dhalchuu dandeetu nama biraatti irraa jetti. Mucaan lakki kiyya lijeenoo akkana sanuu waa'ee daa'ima beeyduu daa'ima waa'ee lijeenoo maaltu fiden daa'imti daa'ima kiyya jedhee mormuu ofii isaatiifuu garatti jaatee hin quufne. Inshaallah tana wannoo dubartii hojii ciisee miti. Daa'ima kiyya jedha guddifachuu irraa fuudhee osoo dhugaa ta'eefuu nama kolfisiisa. Harma ofii hoosisuu edaan. Amma namitti sun edaan kun keeti sanuu maal jetti beektaa? Fayyisi jaaladhaa si dhabee jiraachuun danda'u guwaaddanyoonni kiyya maqaan si hojii nama akka waan jaalala beektu hin fakkaata jara kenna. Mucaan kun waa'ee jaalalaa maalitti beeka jaran? Kungaan daa'ima kanaa miti daa'ima ijoollee waggaa 20tu dhiirti waggaa 26 ol geetutti jaalala ma'aana isaatu hin beektu. Ma'aana jaalalaa hin beektu jallisee dubartii hojii ciisuu wayii jiraate akkasuma ciiste malee inuma namaan dhufuu jechuudha jaalalli akkasitti. Isin daa'imattiin immoo lijeenoo mucaa kiyya dhabuun fedhu kan nama biraatii miti ana waliin qofa ciiste meejera kenna laala waan amma biyyattii keessatti deemaa jiru. Qaala'ina jireenyaa kanatti uummata akkana godhaa jira moo. Baay'izawwee wanni isin beekuu qabdan tokko feemasii ta'uun qofti mallaqa namaan fidu. Beekamaa ta'uun kee biizinasa keessa sin galchu. Biizinasa keessa kan si galchu yoo qaruutummaa qabaatte shaaxirummaa sanuu Itoophiyaatti. Yeroo akkasiisan isa maleeyyuu yoo hojiin ati hojjettu hojii hawaasa biratti fudhatamaa qabu wayii ta'e piroomooshinii adda addaa goota. Piroomooshinii beeksisa dhaabbata gurguddaa irraa mallaqaan beeksisa goota. Sanuu yoo ati nama hojiin kee hojii kabajaa ta'e hojii namatti hin buune hojii duudhaa fi safuu eeggate yoo ta'e namni piroomooshiiniif si barbaada. Haala akkanaa kanaan dhufeen beekamtii argattee piroomooshinii inni hojjechiisu jiru wantummaa inni mallaqa argatu hin jiru. Mallayni miidiyaan lafaa fuudhee akkatti namaa kennu tokko hin jiru. TikTokii fakkeenyaaf yoo fudhatte geemii yoo taphatte chaayinaa miti mallaqa sii kafalu. Yoo namni kee namni ati jaalatu yookaan namni hiriyaa sii ta'e yookaan namni maatii sii ta'e sappoorti si godhe TikTokii waan jedhe sappoorti si goote sanuu si saawaa sii kenna malee hin kennu. YouTubii fudhadhu ulaagaa seera isaa guuttee akkasuma akka hordoftoonni deebi'anii si hordofan goote tooftaa fi seera isaanii sana osoo hin cabsin sana booda yoo gara sanitti deemte hanga tokko parsantii muraasa sanuuyyuu gara galii sii godha. Kasanirraa hafe galiin lafaa ga'ee dhufu hin jiru jechuudha. Itoophiyaatti safuu guddaa qaanyii kun amma osoo biyya faranjii ta'ee miidiyaan addunyaa harkaa harkatti walirraa fuutee ajab jettee jirti. Baguma afaan Itoophiyaa kun Itoophiyaa irraa achi hin tarre. Wanni dasama jedhu maali? Afaan Itoophiyaadha achi hin bahu achumatti hafa. Achumatti citii ta'e afaan intarnaashinaala miti afaan Itoophiyaa. Biyya biraatiitti naasamu Itoophiyaa irraa kanaaf. Afaan Amaariffaa amma Itoophiyaa baanan hin jiru. Hatta Eertiraan hin dhageettu. Ollaa biraadhiis. Oromoo yoo yaamma Oromoo Somaaleen Oromoo beeyti. Keeniyaan afaan Oromoo beeyti. Inni galee Amaarri ummanni kibbaa maaliin kun afaan Oromoo beeka. Biyyuma keessattuu. Kana safuu ajaa'ibaati. Rabbiin akkaataa itti fammasnu keenya nuuf. Ani baay'isee karaa qaxxaamuraatiin fammasuu hin jaalladhu. Dhugaa Rabbi isinii hima. Waan magaarii wayii hojjettee fe'amaste malee waan hin taane wayii faawulii hin taane wayii hojjettee fammasuun baay'ee ulfaata. Kanuma isin jedhaa egaa daawwattoota hordoftoota keenya anis kan isin waliin ture Reedii Adam TV viidiyoo kana laayik gochuun irraanfatina. Namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun maatii keenyatti makamaa ulfaadha galatooma viidiyoo biraatti walitti dachaana nagaatti.